akkam jirtu ijoollee nagaadhaa torban dabarsitanoo akkam ture torban gaariidha miti hayyee ijoollee hedduun keessan torban darbee jechuu keenya qormaata xumuraa seemisteera lammaffaa yookaan ammoo qormaata xumuraa bara 2016 fudhachuudhaaf hedduu qophaa'aa akka turtan kaanis ammoo qormaata fudhachaa akka turtan shakkiin qabna. warreen qormaata qoramtanii xumurtaniif yeroo boqonnaa fi yeroo bara barnootaa kan itti aanuuf of qopheessuu gaarii akkasiniif ta'u hawwineerra warreen gara fuulduraatti qormaata qoramuuf jettan ammoo waan barsiisaan isin barsiise sirriitti qayyabachuu yeroo keessanitti haala gaariidhaan fayyadamtanii of qopheessuutu isinirraa eegama yoo kana gootan barataa yookaan barattuu cimtuu bor biyyaaf abdii taatu addunyaafis qaqqabdu ta'uu dandeessu waan ta'eef yeroo qabdanitti fayyadamuu hin dagatinaa tolee ijoollee kana qofa ammoo miti. torban darbee karaa chaanaalii isin barsiisuu fi isin bohaarsu karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin qophiilee isiniif dhiyaatanis daawwattanii irraa barachaa ittiin bohaaraa akka turtan shakkiin qabna. ijoollee torban darbee karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin qophiilee hedduu daawwattan keessaa meeqan faa yaadattu warri yaadattan akkuma wal cinaa jirtanitti wal yaadachiisaame. hayyee ijoollee torban darbee qophiilee karaa chaanaalii OBN Gaammee nuuf tamsa'an kan nu barsiisaniif nu bohaarsan hedduu isaanii daawwannee jirra irraas barachaa ittiinis bohaaraa turree jettanii waliif himaa maqaa sagantaalees kaastanii walii yaadachiisaa turtan miti akkas akka gootan shakkiin qabnu isin ijoollee qaxaleedha galatoomaa ijoollee qophiilee isin torban darbee karaa chaanaalii OBN Gaammee daawwattan keessaa qophiin Oromiyaa isa tokkoo fi qophii qabeenya uumamaa fi hawwattummaa akkasumas seenaa Oromiyaan qabdu isin barsiisuudha. ijoollee maarree torban darbees qophii Oromiyaatiin Oromiyaan qabeenyaa uumamaa hedduu fi kan namtolchee hedduudhaan badhaatuu ta'uu ishee keessumaa ammoo Oromiyaan bakka argama bunaa oomisha bunaatiinis biyya badhaatuu taate ta'uu ishee qabeenyi uumamaa buna dabalatee Oromiyaa keessatti argamus hedduu ta'uu qophii Oromiyaa daawwattan irraa hubattan jennee qabdan. ijoollee har'as qophii Oromiyaatiin mata duree hawwataa fi seenaa qabeessa tokkoon wal isin barsiisuuf jennaati naamusaan qophii karaa chaanaalii OBN Gaammee isiniif tamsa'u qophii Oromiyaa daawwachuu hin dagatinaa yoo qophii Oromiyaa daawwattan seenaa hawwattummaaf aadaa uummanni Oromoo qabuu fi qabeenya uumamaaf namtolchee Oromiyaan qabdu sirriitti barattu waan ta'eef of beekuun ammoo waan hedduu beekuudha kanaafuu qophii Oromiyaa daawwadhaa isiniin. ijoollee mee gara qophii har'aaf qindeeffanne qophii Oromiyaatiin mata duree qindeeffannee jirrutti osoo isin dabarsin isin moggaasa maqaa kan keessan dabalate bakkeewwan garaagaraa magaalota isin keessa jiraattan ta'uu danda'a tulluuwwan gaarreen akkasumas ammoo qabeenya uumamaa fi namtolchee hedduudhaaf maqaan maalirraa ka'ee moggaa jettanii yaaddu mee tilmaamaami ijoollee mee maqaa keessan yaadadhaa tarii osoo dudduuba deebitanii maatii keessan maqaan koo maaliif naa moggaafame maalirraa kaatanii maqaan ani ittiin waamamu kana naaf moggaastanii jettanii osoo gaafattanii sababaa fi seenaa hedduu isiniif kaasuu danda'u kana waa malee hin kaasne uummata Oromoo biratti maqaa namaa yookaan dhala namaa dabalatee maqaan bakkeewwan garaagaraa seenaa mataa isaanii fi duudhaatti moggaafaman kan mataa isaanii qabu uummata Oromoo biratti akka arge yookaan akka feete waanuma namatti toleef maqaan hin moggaafamu haala yeroo sana keessa jiran seenaa yeroo sana ture taatee guyyaa san ta'e akkasumas ammoo abbaa qe'ee abbaa lafaa nama yeroo dheeraaf bakka tokko jiraachaa ture qabeenya nama tokkorraa ka'ee maqaan bakkaas ta'e kan namaa moggaafamuu danda'a malee akkasumaan maqaan hin moggaafamu.
Ijoollee uummanni Oromoo maqaa moggaasuu yookaan baasuu dura seenaa safuu taatee ta'ee fi seenaa bakki sun yookaan namni sun qaburraa ka'e maqaa moggaafata yookaan maqaa baasaa jechuudha. Maqaan Oromoof yaadannoo fi kabaja mataasaa danda'e waan qabuuf. Ijoollee shaggar Oromoof maqaa yookaan magaala qofaa osoo hin taane seenaa bakka sirnaa bakka kabajaa fi maqaa kabajamaadha. Kana seenaatu ragaa ba'a. Shaggar jechi jedhuyyuu akka uummanni Oromoo moggaafatanitti miidhagaa yookaan miidhagduu yookaan ammoo miidhagina jechuudha. Maqaan shaggar kan moggaafameefis magaalaa guddoo biyyattii, magaalaa guddoo fi bakka walgahaa Oromoota maraa akkasumas handhuura Oromiyaa giddugalaa fi bakka walgeettii gamtaa Afrikaanotaa kan taate magaalaa Finfinneef dur yeroo magaalaa Finfinnee reef hundeeffamtu uummanni Oromoo naannoo magaalaa Finfinnee jiraatan warreen abbaa seenaa fi abbaa qabiyyee lafa naannoo Finfinnee ta'an miidhaginaa fi hawwattummaa haala teessuma lafaa fi mijatinsaa magaalaan Finfinnee har'aa qabdurraa ka'uudhaan yeroo magaalaan Finfinnee reef hundeeffamtu shaggar baanaa yookaan shaggar buunaa jedhanii maqaa marartee fi maqaa seenaa qabeessaan waamaa akka turan seenaatu addeessa. Ijoollee seenaan akka ragaa ba'utti Oromoonni naannoo magaalaa Finfinnee marsanii durirraa kaasanii abbaa qe'ee ta'anii jiraachaa turan yeroo magaalaan Finfinnee akka hundooftuuf murtaa'etti miidhagina tulluu seenaa bakki sun qabu horaa fi haala teessumaa naannoo magaalaa Finfinnee irraa ka'uudhaan shaggar akka moggaafatanii fi magaalaan Finfinnee uummata Oromoo durirraa kaasanii naannoo sana jiraachaa turaniif shaggar maqaa kabajaa fi maqaa marartee akka ta'e akkasumas ammoo yeroo ammaallee shaggar baanaa yookaan shaggar adeemnaa jedhanii namoonni bakka garaa garaa guutuu Oromiyaa keessa jiran shaggar baanaa jedhanii seenaa duraa yaadachaa magaalaa marartee fi seenaa qabeettii magaalaa Finfinnee shaggar jedhanii kan kaleessa moggaafatan magaalaa Finfinnee har'aa itti waamaa akka as ga'an seenaatu ragaa ba'a. Ijoollee kun seenaa darbe yoo ta'u magaalaan shaggar kaleessaa akka maqaa ishee qe'ee Oromoonni mararteedhaan waamanii fi maqaa ofii isaaniitti moggaafatan ta'uu dhabdee qotee bulaan keessaa baqachaa dararaan sirnaa fi aadaa uummata Oromoo irra gahaa ture seenaa ta'e darbeera. Seenaatu ragaa ba'a. Ijoollee egaa kun seenaa darbe yoo ta'u magaalaan shaggar akkuma maqaa ishee miidhagduu yookaan miidhagaa akkasumas qe'ee Oromoonni moggaafachuu qofa osoo hin taane jaallatanii keessa jiraatan keessatti daldalanii qotanii lafa tattaraaranii barataniis qaroo ta'anii keessa jiraatan akka ta'uuf labsii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalonni dur magaalota godina addaa naannoo Finfinnee jedhamuun beekamanii fi magaalonni biroon irra deebiidhaan labsii mootummaan naannoo Oromiyaa dabarseen bara 2015 ammoo magaalota naannoo Finfinnee marsanii argamaniif maqaan shaggar seenaa shaggar qabatee lafaa uummanni Oromoo aadaa seenaa eenyummaa fi duudhaa qaban keessatti calaqqisiifatan akka ta'uuf seenaan uummata Oromoo fi safuun uummata Oromoo keessatti akka dagaaguuf magaalonni mimmiidhagoon magaalaa Finfinnee marsanii argaman akkasumas karaawwan seensa magaalaa Finfinnee warreen ta'an irra deebiidhaan magaalaa shaggar ta'anii akka hundeeffamaniif bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti murtaa'uudhaan bara 2015 magaalonni shaggar hundeeffamani. Shaggar jechuun miidhagina akkasumas maqaa marartee uummata Oromoo ganamaa waan ta'eef. Ijoollee magaalaan shaggar waliigalaan shaggaraa jedhamuyyuu malee magaalaa shaggar jalatti kutaalee yookaan bulchiinsa magaalaa hedduutu argama. Magaalonni magaalaa Finfinneef akka waardiyaa jabaa fi gaachanaatti marsanii jiran hunduu magaalaa shaggar ta'anii seenaa fi
duudhaa uummanni Oromoo hawwu kan inni jaallatu qabatanii bara 2015 irraa kaasanii seenaa fi aadaa uummatichaa urgaa qe'ee Oromticha ganamaa kan Oromummaan keessatti calaqqisuu fi seenaa Oromtichaa ol kaasan ta'anii hundeeffaman. Yeroo ammaa kanas magaalaan Shaggar kutaalee magaalaa hedduutti kan qoodaman aadaa, seenaa, eenyummaan Oromoo bakka itti calaqqisiifamuu fi akkuma hiikaa maqaasaa magaalaa miidhagaaf hawwataa seenaa Oromtichaa ta'anii tajaajila kennaa jiru. Ijoollee magaalaan Shaggar egaa tokko qofaa miti isiniin jenneerra mitiire kutaalee magaalaa 12 fi gandoota 41 ol kan qabu yoo ta'u baay'inni uummattoota magaalaa Shaggar marsanii jiranis uummattoota miliyoona 3 ol ta'antu magaalaa Shaggar kutaalee magaalaa 12 keessa jiraata. Ijoollee kutaaleen magaalaa Shaggar warreen kamii mee muraasa isaanii nu yaadachiisaa kan jettan yoo ta'e magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Buraayyuu, Laga Xaafuu, Laga Daadhii, Sabbataa, Sulultaa, Furii, kutaa magaalaa Kooyyee Facee fi kanneen biroon magaalaa Shaggaritti kutaalee magaalaa adda addaatti qoodamanii yookaan kutaalee magaalaa 12tti qoodamanii magaalota jiranidha. Warreen kun waliigalli isaanii garuu magaalaa Shaggar jalatti warreen hundeeffamanii fi seenaa fi miidhagina magaalaa Shaggar warreen calaqqisiisanidha. Ijoollee magaalaan Shaggar ijoollee akka keessaniif jiraattotaaf maal qabdii kan jettan yoo ta'e ammoo magaalaan Shaggar manneen barnootaa fi kolleejjiiwwan garaagaraa, buufataalee fayyaa, ijaarsota mimmiidhagoo hedduudhaan kutaalee magaalaa badhaadhanidha. Egaa ijoollee magaalaa Shaggar yeroo hundeeffamus seenaa fi duudhaa, afaan, eenyummaa Oromtichaa calaqqisiisuuf karoorfatanii magaalaa miidhagaa Oromiyaan qabdu warra jajjaboo fi hawwatoo ta'anii akka hundeeffamaniif karoorfame kan hundeeffames yoo ta'e yeroo ammaas akkuma karoora hundeeffamaniif sana magaalaan Shaggar magaalaa seenaa, duudhaa, eenyummaa Oromtichaa addeessaa jiranii fi magaalaa qabeenya uumamaa fi namtolchee hedduudhaan badhaadheedha magaalaan Shaggar. Ijoollee waliigalaan magaalaan Shaggar magaalaa keessatti barattoonni hedduun baratan namoonni garaagaraas hojii daldalaa irratti akkasumas investimentiin garaagaraa keessatti gaggeeffamu magaalaa qotee bulaan bifa aadaaf ammayyaatiin lafa qotee tattaraaree dilbii keessaa galfatu lafa magariituu qilleensa qabbanaa'aa qilleensa badda daree bubbistuu fi qeeseenaa qabeettii akkuma maqaa isheeyyuu Shaggar taateedha. Shaggaris miidhagina waan ta'eef. Egaa ijoollee qophii Oromiyaa har'a daawwattan irraa magaalaa Shaggariif maqaan Shaggar jedhu maqaa uummanni Oromoo sababa miidhaginaa fi hawwattummaa qabeenya naannoo Shaggaritti argamurraa akkasumas jaalala lafasaaf qaburraa maqaa uummanni Oromoo ganama moggaasan akka ta'e hiikaan isaas Shaggar jechuun miidhagaa yookaan miidhagduutti akka hiikamu magaalaan Shaggar irra deebiidhaan bara 2015 yeroo hundeeffamuttis seenaa fi duudhaa uummata Oromoo dagaagsuuf magaalaa hundeeffame akka ta'e magaalaan Shaggar kutaalee magaalaa garaagaraatti
akka qoodamu magaalaan Shaggar qabeenya hawwataa akkasumas qabeenya qaalii ta'an hedduudhaan magaalaa badhaadhe akka ta'e qophii Oromiyaa daawwattan irraa baruu keessan shakkiin qabu. Qophii Oromiyaa daawwattanii Oromiyaa wal baruu keessaniif galatoomaa jecha qophii Oromiyaa har'aaf qindeeffanne kanumaan xumurra. Torban seenaa fi qabeenya biroo Oromiyaan qabdu qindeeffannee hanga deebinutti nagaatti.